Dhaadannoo nama gargaaruuf namni ta'uu qofti gahaadha jedhuun barattoonni mana barumsaa Makkoo Billii sadarkaa lammaffaa waldaa gargaarsa Manguddoota Seedeqiyaasitti gumaacha garaagaraa taasisaniiru. Gumaacha barattoonni hawaasni mana barumsaa barsiisonni fi qaamoleen biroo taasisan humnaa fi yeroo isaanii osoo hin qusatiin manguddoota dhaabbaticha keessatti argaman barattoonni mana barumsaa Makkoo Billii sadarkaa lammaffaa ilaalaniiru. Dabalataanis barattoonni fi barsiisonni hojiiwwan tola ooltummaa kana irratti hirmaatan yaada isaanii akkas jechuunis dubbataniiru. Maqaan kiyya Hayaat Daahir jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Makkoo Billii kutaa 10ffaan baradha. Namoota rakkatan saba kiyya saba rakkate ummata gargaaruudhaaf kan biraa immoo wantoota adda addaa isaan qeensarraa murree mana isaanii dhiqnee nafa isaanii dhiqnee nyaata isaanii dalagnee qarshii haga ta'ellee ta'u walitti guurree mana barumsaa Makkoo Billiidha finneetiin gargaaruudhaaf yaallee jirra. Bara darbarree dhufnee baranallee dhufnee iddoo kana dhufnee yeroo daawwannee jennu gammachuu akkamiin taa'amneetu natti dhagahama. Muktaar Abdul Karim jedhama. Mana barnootaa Makkoo Billii sadarkaa lammaffaa irratti dura taa'aa mana barnootaati. Egaa akka mana barnootaa Makkoo Billiitti waan gurguddaa sadii irratti hojjenna. Inni tokko amala barattootaati, inni lammaffaan beekumsa, inni sadaffaan dandeettiidha. Sana keessaa immoo dhimmi naamusaa kun gahee guddaa taphata. Naamusni immoo karaan ittiin calaqqisu tokko kabaja namaaf qabaniin kanarraa kaameeti gumiileen adda addaa mana barnootaa keessatti hundeeffamu. Gumiin kunillee kanuma bu'uura godhatee kan hojjetamedha. Sana qofa odoo hin ta'in asitti yoo dhufan barataanis barsiisaanis hundinuu qixa tajaajila. Barattoonni keenyaallee immoo naamusa nama kabajuu, nama gargaaruu waan sana akka barataniif namoonni immoo as jiran kun namoota kanaan dura biyya kanaatiif aarsaa garaagaraa kaffalaa turani. Namoota aarsaa kaffalaa turan kanaaf ammootu kabaja akka qabaatan nii fi boriifis ammootu ofii isaaniifis immootu waan gaarii guduunfachuuf galaa gaarii guduunfachuuf gargaara. Maaliif mana barnootaati Adaanech Goobanaan borii kan uumamtu. Mana barnootaati namni akka Biniyaam faa kan uumaman jechuudha. Kanaaf kana gochuuf ammootu ammaan bu'uura isaa kaa'uun barbaachisaadha. Isa kana kaayyeffatameeti hojichi kun kan hojjetamaa jiru jechuudha. Mana barnootaa keessatti tureera garuu dhaabbata kana wajjin hojjechuu erga jalqabne waggaa afuraffaadha. Marsaa afuriif dhufne marsaa afran dhufnuttu wanta garaagaraa maal barbaada dhaabbatichi wanni akka rakkootti guuttachuu qabu maal inni waan jedhamu gaafatama haala saniin kan deemamaa ture. Waggoota afran irratti wanta adda addaati kan dhaabbata kanaaf gumaachamaa ture jechuudha. Waan kana mootu irra caalaatti barattoota kan gumaachuu barsiisonni qindeessu barataanis barsiisaanis qarshii walitti guuree qarshii sanaan deemamee as dhufamee kan gargaaramu. Maqaan koo barsiisaa Seefuu Dastaan jedhama. Mana barumsaa Makkoo Billii keessatti qindeessa gumii tola ooltummaa. Gumii kana hundeessuudhaaf kan kakaase kanaan dura mana barumsaa biraan ture. Mana barumsaa Seenjoo gaafa turre hojii akkana tola ooltummaa kana keessatti hojjechaa turre. Garuu mana barumsaa san geeddaree gara mana barumsaa Makkoo Billii erga dhufe immoo aadaa san itti fufsiisuu waan hin barbaadeef waggaa afran darbanitti ijoollee barattoota mana barumsaa Makkoo Billii qindeessuudhaan deeggarsa adda addaa godhaa turre. Bara kana keessatti gara maallaqaan gizee shalagamu maallaqa 150 barattootarraa walitti qindeessinee maatii barattootarraa walitti funaanuudhaan deeggarsawwan adda addaa qabannee dhufne. Dabalataadhaan immoo barattoonni qaamaan asitti dhufanii humnaanis akkuma agartan mana fa'aa qulqulleessaa turanii qaama isaanii dhiqaa turanii akkasumas wayaa isaanii micaa turan. Kanaaf hojiiwwan akkasitti hojjennee amma immoo erga kana raawwannee booda immoo sagantaa laaqanaa qabna. Barana gara re'ee 3 lukkuuwwan 15 killeewwan adda addaa finnee dhufnee san busaa hojjenneeti
san booda nyaata nyaachisuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Kanaaf maallaqa kan sassaabnu daree dareetti itti gaafatamtoonni gumii barattootaa jiran barattoonni isaantu qindeessaa nutis ijoollee kakaasnaa sirna alaabaa irratti illee ergaa dabarsaa barsiisonni dura boonni mana barumsaa Makkoo Biliis gargaarsa nu godhanii abbaan qabeenyaa mana barumsaa Makkoo Bilii Paawulos Gammachuulleen gahee guddaa taphatan as keessatti. Akka carraa ta'ee mana barumsaa Makkoo Bilii keessatti barsiisaa siivikii fi itiksii yookiin immoo ammaadhaan citizenshipidha. Achi keessatti immoo akkuma beekamu lammii gaariin akkamitti akka oomishamu mirga fi dirqama barattoota maal akka ta'e isaanitti himna. Kana keessa immoo maali manguddoota tajaajiluun manguddoota fajajamuun akka naamusa tokko waan ta'eef kana barsiifna. Akka carraa ta'anis barsiisaa citizenship waan hin ta'eef daree keessatti ni barsiisa. Achumaan immoo hojii irratti illee akka hiikan fakkeenyummaa ta'uudhaan ijoollee irraa maallaqa buufna jechuudha. Akka mana barumsaa Makkoo Biliitti dhaamsa naan dabarsuu barbaadu maali fakkeenyummaa keenya kana laalanii barattoonni manneen barnootaa akka kan dhuunfaatis kan mootummaatis hedduu jira mana Adaamaa keessatti. Kanaaf barattoonni akkuma nuti asitti tajaajila adda addaatiin maallaqaan humnaan kan goonu kana dhufanii isaanis akkuma keenyatti deeggarsa akka godhan asumanii dhaamsa dabarsuu barbaada. ዳግም ጣሂር ባላለው በመኮይ ትምህርት ቤት መምህር ሴዴቂያስ የአረጋውያን መርጃ ነው። በዚህ ሴዴቂያ ውስጥ ከ120 በላይ አረጋውያኖች አሉ። በየአመቱ እየመጣን እንጎበኛቸዋለን። የተለያየ አክቲቪቲዎች አሉ። ከነዛ ውስጥም ገላቸውን ማጠብ፣ ጥፍራቸውን መቁረጥ፣ ልብሳቸውን ማጠብ እንዲሁም ደግሞ ክፍላቸውን ካጸዳን በኋላ ማዕድ አብሮ የመቋደስና ማዕድ ከተቋደስን ባሻገር ደግሞ ለነሱ በየአመቱ ይጎላል ብለን ያሰብናቸው ነገሮችን አመተን ሰተን ምን ይላቸው ፕሮግራሞች ነው ያሉ። በርግጥ የሚያነሳሳ ነገር ሰው መሆን ነው የመጀመሪያው። ሰው ሆነሽ ስትኖሪ ሰዎች ሲወድቁ ሰዎች ወደ ኋላ ሲቀሩ የሚያሳስብሽ ነገር አለ። እንደ ትምህርት ቤት ደግሞ ስታንሽ ደግሞ ክበብ አለ። በዛ ክበብ ውስጥ ደግሞ ቻሪቲ ወይንም የበጎ አድራጎት ክበብ ደግሞ አለ። ስለዚህ የበጎ አድራጎት ክበብ ይሄን ስራ ይሰራል። እኛም ደግሞ የዛ ክበብ አባል ስለሆን ያንን ስራዎች እንደ ትምህርት ቤት እንሰራለን ማለት ነው። ዘንድሮ ለአራተኛ አመታችን ነው ይሄንን ፕሮግራም መተን ስናከናውን። ነገሩ ግን ይሄ በጎ አድራጎት ከተመሰረተ 10 አመት የሆነው ቢሆንም እኛ ግን እንደ ትምህርት ቤታችን ኦሬዲ ከመጣንና ይሄንን ክበብ በጣም አጠናክረን ከሄድንበት ጀምሮ እዚህ ስንመጣ ለአራተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው። በርሲሳ ታምሩ ደምሰኝ ጀለማ mana barumsaa Makkoo Biliitti barsiisaa herregaati. Waggaa arfan kana wantoota garaa garaati kan qabanne tajaajila isaaniif oolu waan hedduudha qabannee kan dhufne. Meeshaaleen itti fayyadaman ni jira. Kanneen elektirooniksii ta'an dhaabbataan dhumataan illee ni jiraata. Qulqullinaaf kan oolu illee ni jiraata. Fi kan nyaataaf isaan gargaaru illee qabannee kan dhufne. Qarshii barattoonni walitti buufatanii daree dareedhaan achirraa iddoo tokkotti walitti qabameetti meeshaaleen bibbitamanii kanneen immoo barattoonni nyaataaf kan oolan dhuunfaadhaan qabatanii kan dhufan illee jiru. Mana isaaniirraa barsiisonni illee akkuma kana walitti fidaniiti qabannee dhufu. Dhugaa dubbachuuf barattoonni asitti waan isaan hojjetan hunda gaafa ilaaltu baay'ee si gammachiisa. Haala kanaan manneen barnootaa naannoo kanatti dhiyoo jiranii kan Adaamaa keessa jiran barsiisonni illee dhaabbattoonni mootummaaf dhuunfaa illee dhufanii giddugala kana akka daawwatan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Akkasuma biyyoota garaa garaa illee kan jiran yaada kana walitti fidanii manguddoota akkas karaa irratti kufanii jiran kana akka gargaaran dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Maqaan kiyya Boggala Asaffaa jedhama. Eeganas dhufee nyaadhaan dhugaa caammaa nan argadha, carqii nan argadha, huccuu saamunaa nan argadha. Warri barnoota dhufan gizee hundumaa gizeetti dhufanii carqii keenya miicanii dadhabaa dhagna isaanii miicanii carqii miicanii mana isaanii walawwalanii deeman gizee hundumaa hin dhufan. Maqaan koo Muhammad Abdullah jedhama. Kan baradhu immoo mana barumsaa Makkoo Bilii yommuu ta'u barataa kutaa 11ffaati. Waldaa Gargaarsa Manguddoota Seedeqiyaasitti argamuudhaan maatii hiriyyootaa fi barattoota barsiisota illee dabalatee bakka bareedaa kanatti hojiilee garaa garaa hojjetaa jirra. Manguddoota
umrii gurguddaa fa'aa huccuulee isaanii miicuudhaan qaama isaanii irraa dhiquudhaan kottee akkasumas rifeensa isaanii fi nyaataa fi wantoota garaagaraa hojjechuudhaan bakka kanatti argamna. Warri dhuftanii turtan irra deebitanii akka nu dhuftan isin gaafanna. Warri kana duran dhufin immoo akka bakka bareedaa kana dhuftanii nu daawwattaniif isin gaafatana. ስሜ ማርያ ሰይድ ይባላል። በመኮ ቢሊ ትምህርት ቤት 10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ዛሬ በሴዴቅያስ አረጋውያን መርጃ ባደረግነው አድራጎት ላይ የተለያዩ አዛውንቶችን ገላ በማጠብ ጸጉር በመስራት ልብሶቻችን በማጠብ የተለያዩ ድጋፎችን አድርገናል። ሰውን ለመርዳት ሰው በቂ ነው። ዛሬ መጥቼ በሴዴቅያስ አረጋውያን መርጃ በመደገፍ የተለያየ ደስታ ተሰምቶኛል። የአዛውንቶችን ምርቃት አግኝተናል። እንዲሁም የመንፈስ እርካታን አግኝቻለሁ። መቃን ኸየሲፈን ኢብሳ ጃማ ኸኒም በረዱ መነበሩምሳ መኮቢሊ ነማ ገርጋሩዳፍ ወኒ ነማ ኸኻሱ እንጅሮ ኦፊፍ ኦፍ ኸኻሱ ቀብዳ መንጉዶ ገርጋሩዳፍ ወንቶተ barbaachisaa ta'e mataarraa tolchuu areeda ciruu nyaata dalaguu fi wantoota garaagaraa meeshaalee dhidhiquu nyaata nyaachisuu isaanirraa dhiquu manarraa tolchuu kanneen fa'aa dalagamu ture. Manguddoota as jiran jechuun nuufillee foonii warruma keenya isaan gargaaru jechuun akkuma ummaa keenya akkolee keenya gargaaruuti kanaafuu gammachuu guddaa nama dhaga'ama. Waggoota afran irratti wanta adda addaati kan dhaabbata kanaaf gumaachamaa ture jechuudha. Waan kana immoo irra caalaatti barattoota kan gumaachuu barsiisonni qindeessu barataanis barsiisaanis qarshii walitti guuree qarshii sanaan deemamee as dhufamee kan gargaaramu bara baraan garuu yoo gargaarru fedhii isaaniiti adda baasnee kan hojjennu. Fakkeenyaaf waggaa 3 dura maashinii huccuuttiin miiccan hin qaban ture isa sana binnee fi akkanumatti dhufnee nyaachisnee eebbifamnee deemnee waggaa kana mootu eelee biddeenaan qaban ture isa sanaaf stoovii fi eelee biddeenaa lakkoofsan hedduu ta'e binnee fi dhufnee akkanumatti nyaachisnee deemnee bara kana mootu firiijii hin qabanii firiijii guddaa isaa binnee isa kenninee isaan dabalatatti immoo wanti nyaataaf ta'u wanta meeshaalee qulqullinnaa wanta adda addaa immoo fuunee dhufna. Kana keessatti immoo qaamota garaagaraatu hirmaata. Barataa qofaa miti maatiin barataa dhaabbileen adda addaa hundinuu keessatti hirmaatanii bara baraan haala kanaan deemaa jirra. Bara baraan deeggarsi nu isaaniif taasisnus dabalaa deema. Fedhiin ijoolleen keenyallee dhaabbata kana dhufanii tajaajilullee akkasumatti waliin dabalaa deemaa jira jechuudha. Barattoonni fi barsiisonni maatii fi qaamoleen adda addaa irraa qarshii funaanuun bittaa firiijii meeshaalee nyaataa fi qulqullina eegu tajaajila gama gumii tola ooltummaa jidduu gala gargaarsa manguddoota Seedeqiyaasif gumaachaniiru. dhuma irrattis sagantaa bunaa fi affeerraa laaqanaa barattootaa fi barsiisota mana barumsaa qophaa'e manguddootaaf affeeraniiru. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaan har'aaf qabannee kana fakkaata ture yeroo biraatti deebinee amma wal arginutti nagaan nuuf tura.